Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagayaan qaba baga nagaa taatanii mee wanta gidduu kana qofatu hin taane erga wanti kun dhalachuu jalqabee bubbuleera baay'ee garuu irraa dubbatamaa hin jiru namni keenya baay'eenis waa quba qaban fakkaannu garuu rakkoo guddaatu deemaa jira waanuma dhimma dirree irraa mul'atu kana qofa dubbanna malee waan dhokatee duubaan deemaa jiru ka gahaatti irraa dubbatamee hin jenne kaafne jechuudha. Kunis rakkoo Itoophiyaa keessatti dhalatee jiru falmaa humnoota aangoorra jiranii fi humnoota dantaa uummataa bakka bu'anii wal qabanii jiran kana internationalize gochuu yookiin idil addunyoomsuu maaliif barbaachise kan jedhudha. Dura dursoo wanti kun maal jechuudha idil addunyoomsuu rakkoo Itoophiyaa keessaa yookiin Itoophiyaa konflikt kana internationalize gochuu jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Ittaansuudhaan maaliif kun godhamaa jira? Eenyutu irraa bu'aa argata? Eenyutu itti miidhamuu deema? Hegereen waliigalatti borqabaannu hoo maal ta'a yaaddoo jedhu irraa dubbanneeti furmaata isaatiin keessaa baanaa jechuudha. Egaa akkuma argaarru murni biltsiginnaa kan dantaa warra minilikoota kabajsiisuudhaaf aangoo irra jiru kan warra humnootaa fi hayyoota sirna Amaaraa yookiin immoo olaantummaa Amaaraa barbaadan daboo waammatee duula kana geggeessaa jiru abbaa barbaade ajjeesu abbaa barbaade hidhu poolitikaa biyyattii kana gara ofii barbaadutti micciiruudhaaf aangoorra jiru. Rakkoo keessaa mormii itti dhalate mormii qabsoo uummataa itti dhalate kana keessattuu kan uummata Tigraay fi kan uummata Oromoo jechuudha humnoota kana lamaan qabatamatti warri sirna kanarratti duulaa jiru yookiin ofirraa qabsaa jiru. Qabsoo kana injifannoodhaan waan goolabuu hin dandeenyeef jecha akka barbaadan ukkaamsanii bulchuun uummata kana waan dadhabameef jecha qabsoon kun dideetuma cimaa waan as bahaa jiruuf jecha aangoo moo relinquish gochuu yookiin aangoo kana fedhii isaanii malee humnaan gadhiisanii gara barbaachisutti maquudhaaf kunis waan ta'uuf dideef jecha wanni murni aangoorra jiru godhaa jiru guddaan maal yoo jenne dhimma kana idil addunyoomsuudha jechuudha. Dhimma daangaa Itoophiyaarra darbee beyond national boundaries bahee biyyoota ollaas Afrikaas addunyaas dhaqqabu kan qaamonni alaa adda addaa as keessaa dantaa qabna jedhanii harkatti naqatan godhamaa jira jechuudha. Kun baay'ee hamaadha. Kun rakkoo bornu gidduu jiru kana yoo furanne boodallee harka keenyaa bahee harka qaama alagaa seenee biyya kanarratti eenyullee abbaa ta'uu hin dandeenye eenyullee mo'atee eenyuun ukkaamsee buluu hin dandeenye yoo sun ta'uu hafee nagaadhaan wanti dhumatu tokko jiraatis nagaa waaraa argannee walii keenyaan waliin jiraachuudhaaf wanti hundumtuu akka harka keenyaa bahu kan godhamaa jirudha jechuudha. Kun ammoo yoonaaf ta'uu didde biyyi kun biyya kana bulchuun yoonaaf hin eeyyamamu ta'e yoonaaf namni harka kennatee buluun barbaadu ta'e balleesseen badaa jechuu tokkoon wal fakkaata jechuudha. Taatis balaa guddaadha kun. Kana arguu danda'u qaba namni keenya ija banatee nama keenya yeroo jedhu Oromoo qofa miti. Baay'ee sagantaa kana afaan Amaaraatiinis dhiyeessuuf nan yaala boru yookiin iftaan akkuma naamijaa'een. Maaliif dhimman dubbataa jiru kun dhimma Oromoo qofa laallatu miti. Dhimma waliigala jiraattota biyya impaayera sana keessa jiran laallatudha waan ta'eef waan kana yeroodhaan itti dammaquun barbaachisaadha. Kanaafuu namoonni hundumtuu sabaaf sablammoonni biroon illee dubbii kana quba qabaachuu qaban jechuudha. Akkuma argaarru keessattuu wal qabdee TPLF fi biltsiginnaa gidduu jiru kana warri lixaa akka malee duukaa bu'anii hordofaa akka jiran mootummaa aangoorra jiru irratti dhiibbaa gurguddaa kaa'aa akka jiran gama warra TPLF goraniiti nu rukutaa jiran wanni jedhu warra aangoo harkaa qabu biratti fudhatama guddaa waan argatee jiruuf lola kanarra jirra nuti kan lolaa jirru TPLF ergamtuudha malee humnoota lixaatii jedhameeti define godhamaa jira jechuudha. Akkasitti waan san
frame waan godhatanii deemaa jiran kana ummatatti gurguraa jiran jechuudha. Akkuma dhageenyu kunoo waan neo-colonialism jedhu tokko dirqiidhumaan tolchanii as baasaniiti ittiin politikaa kana daldaluu barbaadaa jiran. Neo-colonialismiin qabatamatti Itoophiyaa irratti bu'ee jiru yookiin immoo imaammanni akkasii warra lixaatiin Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru totally hin jiru. Waan sobaati jechuudha kun waan kana fabricate godhanii ummatoota Afrikaa yookiin immoo biyyoota Afrikaa of faana hiriirfachuuf jecha pan afrikanistii yookiin immoo warra jaalala Afrikummaatiin maraate of fakkeessuun waan bolola aangootiif godhamaa jiru malee waan qabatamatti seenaa Itoophiyaa keessatti Afrikaanummaan ammasii dubbatamee mul'atee hin beeku addunyaan quban qabu. Kan beeknu sirni amma aangoorra jiru kun abbootiin isaanii kaleessa waggaa 40-50 dura gaafa dargaggoo turan nuti hiddi keenya Afrikaa miti warra jedhanii addunyaa duratti faranjii ofitti kolfisiisaa bahanidha jechuudha. Gurraachis faranjiinis kan isaanitti kolfaa ture, gurraachi kan isaanitti qaanfataa ture, faranjoonni immoo kan itti kolfaa turanidha jechuudha. Ammallee lubbuun jiranii namoonni sun warra sirna kana gadhaabuuf sirna kana tiksuudhaaf ammallee marxifatee hojjetaa jiru kana gaafa dargaggummaa isaanii nuti Afrikaanota miti. Hiddi keenya Israa'el irraa dhufa malee Afrikaanota miti. Warra jedhaa baheetu har'a immoo as garagalanii pan afrikaanisti ta'uu barbaadu jechuudha. Ummata gurraacha caalaa nutu gurraachaaf wabiidha. Nutu qoon ummata gurraachaa tuquudha. Kanaafuu nu wajjin dhaabbadhaa jedhaa jiran. Nu yeroo jedhan eenyuun isaan ummatoota Itoophiyaa jechuu miti. Nu yeroo jedhamu murna aangoorra jiru. Nu yeroo jedhamu hayyoota siyaasaa Amaaraa jechuudha. Gabaabaatti walitti ibsuudhaaf. Hayyoota siyaasaa Amaaraatu maqaa Itoophiyaatiin nu jedhee of waama jechuudha. Nu yeroo jedhamu ati keessa hin jirtu akka Oromootti. Maaliif? Seenaa kaneessa waliin jara kana wajjin qooddattu hin qabdu. Seenaa cunqurfamtummaa, seenaa gabroonfatummaa malee seenaa Itoophiyaa biyya bilisa taateen laphee dhiibanii boonu akka Oromootti hin qabdu. Qaba jettee dirqiidhaan of amansiiftee deemuu barbaadda taanaan karaan kee fagoo miti jara wajjin deemuudhaaf jechuudha. Kanaaf uummata Afrikaa gowwoomsuunis hin danda'amu warra. Namni irraa bitaa jirus xiqqaadha. Warra akka isaanii abbaa irree ta'anii uummata isaanii ukkaamsanii bulchan tokko tokko yoo ta'e malee irra hedduun uummata Afrikaa har'a dammaqaadha waan ta'eef waan kanas akka barbaadanitti irraa bitamaa hin jiru wanti kun. Kanaafuu argaartanii no more waan jedhu kanaan deddeemanii pan afrikaanizimiidhaan uummata Afrikaa of faana hiriirsineeti faranjii ofirraa lolaa jirra jedhanii fireem gochuu barbaadan. Kanaan immoo uummata Itoophiyaa keessa jiru gowwoomsuu barbaadan jechuudha. Kan lolamaa jiru faranjiidhaanii miti. Biltsiginnaan kan lolaa jiran uummata Oromootiin, qabsaa'ota Oromootiin, qabsaa'ota Tigraayin, uummata Tigraayin lolaa jiran. Ummatoonni kun immoo Afrikaanota. Uummata Oromoo caalaa Afrikaanistiin jira. Uummata Tigraay caalaa Afrikaanistiin maqaa Abisiiniyaatiin seenaa waggaa 3,400 jedhamee odeeffamu sana keessatti warri aayikanii ta'e jira. Hin jiru. Kanaafuu kan lolamaa jiru numaan lolaa jira. This is civil war. Kana liqimsanii fudhachuun barbaadan. Civil war wal waraansa waliiniiti kan gaggeeffamaa. Wal waraansa. Amaaraaf Oromoon, Oromoof Amaarri yookiin Amaaraaf Tigreen, Tigraayii fi Amaarri kun hundumtuuyyuu Afrikaanota. Murna aangoo tokkotu ol ka'ee ummata lolee mo'achuu dadhabe tokko ergamtuu faranjii jedheeni faranjii sanaan lolla maqaa jedhuun Afrikaanota daboo waammachuu barbaade. That's in short kana onni fakkaatu jechuudha. Daboo Afrikaanotaa yoo waammanne waan pan afrikaanizimii jedhu kanaan yookaan sosochoone neo-colonialism deebi'ee jira. Warri Awurooppaadhaa sakaleessa Afrikaa gabroonfatanii beekan baratan sana ammas haaromsanii kolonializimii sana haaromsanii as nutti deebi'anii nu lolaa jirani. Kanaafuu waliin dhaabbanne ofirraa halollu. Wanni jedhu kun lola biyya keessaa mo'achuu dadhabanii daboo alagaa waammachuu. Daboo alagaa waammachaa jiran jechuudha.
Oromoon daboo alagaa waammate hin jiru qabsoo kana keessatti. Oromoon akka Oromootti of ta'etti lolaa jira. Yoo warri Tigraay wajjin hariiroo qabaates warri Tigraay Itoophiyaanota waan ta'aniif doesn't matter. Alagaa fagootii miti dantaa keenya wal fakkaateeti waliin lolachuu dandeenya dantaa lola wal fakkaatu qabaannaan jechuudha. Eenyu wajjin iyyuu mirga qabna. Uummanni Tigraayis humna alagaa wayii daboo waammatan hin qaban ofii isaaniitiif lolaa jiran sirna kana jechuudha. Garuu sirnicha biratti ergamtuu alagaa wanni jedhu duruma baratame warri TPLFs bara aangoorra jiran Oromoodhaan akkas jechaa turan. Yaa rakkoodhuma kaleessa deemaa dhufe ammas deemaa jira jechuudha. OPDOnis kaleessa TPLF wajjin ta'uudhaan qabsoo Oromoodhaan externalize gochuudhaaf ergama Shaabiyaa ergama Egypt jedhaniit frame godhaa turan. The same shit ammas wannuma kana fakkaatu deemaa jira jechuudha. Waan sana caalaa hamaadha amma kan deemaa jiru. Qabsoon Oromoo kun dantaa uummata alaawii tokko galmaan gahuudhaaf kan geggeeffamaa jiru. Qabsoon uummata Tigraay dantaa faranjii yookiin qaama Arabaa yookiin waan biraa tokko galmaan gahuuf kan geggeeffamaa jiru. Fakkeessanii frame gochuun balaa guddaa qaba. Amma jarri short term interest isaanii ilaalaa jiran. Dantaa isaanii kan yeroo dhiyoo kana ilaalaa jiran waan guyyaa murtaa'e baatii kana yookiin waggaa lamaan kana keessa kana cabsinee aangoo keenya deebinee consolidate goona kan jedhu yaadaa jirani no achirratti dhaabbatu rakkoon kun quba harka kaa'aa jirani bineensa bor nyaatee nama dhiifne quba harka kaa'arani maal jechuudha kana jechuun warra lixaa kana waan isaan lola Itoophiyaa keessa jiru kana jibbaniif balaaleffataniif sirna aangoorra jiruun karaarran jirtu qajeeli jedhanii waan saaxilaniif waan dheekkamaniif waan adabaas jiraniif jecha addunyaa kanarratti humni aangoo qabu isin qofa miti warra kaanii wajjin taanee isin rukunnaa isin ofirraa kaafnaa kan jedhuun deemamaa jechuudha. That means cold warriin deebi'ee addunyaa kanarratti akka haaromuu barbaadu jechuudha amma Abiyyi Ahmed fa'a. Agartee yaa daraas onni inni jira konfliktiin warra lixaatiif Chaayinaa gidduu jira warra lixaatiif Raashiyaa gidduu jira warra lixaatiif Tarkii faa gidduu ni jira waan haalamu miti. Kanaaf jecha maal barbaadan ree Tarkiirraa gargaarsa waraanaa Chaayinaarraa immoo gargaarsa poolitikaa fi dinagdee ta'uu danda'a. Kana barbaadan. Jarri kun lachuu Ameerikaa faa Ingilizoota Awurooppaanota wajjiniin rakkoo walirraa qaban waan ta'eef sadarkaa idil addunyaatti international level wal dhabdee qaban sana beekamaadha waan ta'eef so cold war way tokko akka deebi'ee dhalatu barbaadu jechuudha amma hirkannoo barbaadu amma bara cold war jedhamu sana bara Ameerikaanii fi Raashiyaan hordoftoota mataa isaanii qabatanii wal gaarreeffachaa turan sana lola addunyaa lammaffaa booda hanga bara 1990tti wanni deemaa ture sun ummata mooraa sooshaalizimii yookiin koominist jedhamuu fi mooraa kaapitaalizimiitu wal dhabaa ture wal dhabiinsa qawweetu hin taane wal dhabiinsa nagayaan cold war. Wanta akka sanaa sun amma hin jiru iron curtainiin sun tarsa'eera. Haa ta'u malee arrayyuu immoo ispiriitiin sun ni jira. Afuurri sun ammallee Raashiyaadhaaf Ameerikaa faa gidduu afuurri waliigalteedhaa hin jiru beekamaadha kun. Amma gama Raashiyaatiin Chaayinaa faatu jiranii, Tarkii faatu jiranii, uummata biyyoota adda addaa kana jiranii. Jarri kun Westii wajjiniin indirectly lola keessa akka jiran beekamaadha. Biyyoonni ijjeettiin akka Itoophiyaa kun ammoo diktaatoroonni isaanii yookiin abbootiin irree isaanii gaafa aangoo isaanii irratti yaaddoon itti dhufte kaardii kanaan taphachuu barbaadu jechuudha. Wal dhabdee addunyaa irratti sadarkaa state system leveliitti jiru sana capitalize godhachuudhaaf isa sanatti fayyadamanii aangoo isaanii consolidate godhachuudhaaf diinota isaanii rukutanii aangoo isaanii secure godhachuudhaaf politikaa hamaa bor balaa guddaa nama balaadhaaf nama saaxilu guddaatti harka naqataa jiru jechuudha. Arra Tarkiin dhimma Itoophiyaa keessa seentee jirti. Chaayinaan qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa seentee jirti. Raashiyaan amma kana miti haa ta'u malee seentee jirti sunillee. Biyyoonni akka Arabaa adda addaa seenaniiru. Especially UAE seenteetti. Arab Emirates. Jarri kun yeroo seenan
waan fuulduratti biyya kana keessaa argachuu barbaadan qabu jechuudha. Iraan faa seenaa jirani. Wanni amma Itoophiyaatti proxy war yookiin immoo lola alkallattii kan warri lixaatii fi faallaa isaanii warri raayivaal isaaniif ta'e alkallattiidhaan Itoophiyaa keessatti wal lolanu ta'e dirree taateetti Itoophiyaan jechuudha. Arreenaa wal waraansa isaanii godhamaa jirti. Eenyuun hoggansa Abiy Ahmediin. Anduunaan marginiin ni jedhamu isa kana jechuudha. Kana keessaa bor hin baanu. Akka Oromoo qofatti miti kanan jedhaaf akka lammii biyya kana keessa jiru hundatti bor gatii nu kaffalchiisuuf deema. Biyyi kun kana booda stable ta'uu hin dandeessu. Maaliif lolli kun amma yoo dhumate bor jarri kun warri alaa kuni lola isaanii itti fufu jechuudha. Dantaa biyya kana keessaa qaban irratti ammas itti fufu lola isaanii. Abbaan barbaade mo'uu danda'a Itoophiyaa keessatti aktaroota biyya kanaa keessaa abbaan barbaade cabuu danda'a abbaan barbaade mo'uu danda'a ta'a. Garuu lolli warri alaa akka Itoophiyaatti harka naqannaan keessaa bahamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf Siiriyaa fudhadha. Siiriyaan waggaa 15 dura biyya nagaa qabdu turte. Abbaa irreetiin bulaa turte eeyyee. Bashaar al-Assad biyya sana irratti abbaa irree ture. Aangoo kana abbaa isaarraa dhaalee ummata achi keessatti marginalized godhamantu jiranii warra immoo aangoodhaaf toletu jira. Haa ta'u malee biyyattiin nageenya qabaachuu turte amma tokko jechuudha. Cunqursaana jiraatu malee. Amma garuu maaltu ta'e? Warri lixaa harkatti dhahaniiru. Warra lixaa sana faallessuuf jecha Bashaar al-Assad maal godhe? Raashaa waamee fidee harkatti naqe. Biyyoota adda addaa biyyoota amantii Islaamaa hordofanis akka amantiitti waammatee daboo kadhateetti naqe. Warroota biroo Ameerikaadhaaf warra Westii kana balaaleffatu hunda itti naquudhaan dirreen Siiriyaa sun kan ummatoota Siiriyaa qofa otoo hin taane kan addunyaan hundi akka barbaade harkatti naqatu taate jechuudha. Namichi amma aangoorra jirutti abbaan barbaade habu keessutti galee jedheeti aangoorra jira ammayyuu jechuudha. Fakkeenya wal fakkaataa Abiy Ahmed waan hordofaa jiru natti fakkaata. Fakkeenya Bashaar al-Assad waan hordofaa jiru natti fakkaata. Maaliifan kana jedha? Bashaar al-Assad Arab Spring 2011 gaafa jalqabu kufuutti dhiyaatee ture jechuudha. Baay'eetti dhiyaatee ture. Warra Westiitu buqqisuudhaaf ture namicha. Hin taatu ati biyya kanaaf uummata kanaaf hin taatu uummata cunqursaarta mirgummataa eegamuu qaba kan jedhuun dantaan isaaniis keessa jira itti duulan jechuudha. Itti duulani waraana faatti naqan. Responsibility to protect waan jedhamu jira R2P warra NATO kanaan waan hoogganamu jechuudha. The same thing waanuma Liibiyaatti godhan kanaan achittis godhan. Sirrii ture jarri Westii kun yoo jenne sirrii miti. Ammoo sirrii ta'uu dhabuu isaaniitiin maaltu dhufe? Abbaan irree aangoorra jiru sun warra kaan afeere warra faallaa isaanii ta'an sana jechuudha. Faallaa warra lixaa warra ta'an sana as affeere jechuudha. Aangoorratti na tiksaa wanti kun jedhe waan herregateef. Warri lixaa amma odoo sana gochuu barbaade buqqisaniiru warri lixaa dhugaa. Odoo Raashaa fa'aa waammachuu baate, Chaayinaa fa'aa of cinaa hiriirsu odoo baate warri lixaa Al-Assadiin buqqisaniiru filaa jechuudha. Kanaaf maal godhe Al-Assad? Warra faallaa Ameerikaa sana waammatee dhimma Siiriyaa keessa abbaa barbaade seensisee akka bukeessan godhe jechuudha. Arra Siiriyaan harka isaa keessa hin jirtu. Namichi aangoorra jira jedhama maqaadhaaf garuu biyya sana keessa aktara adda addaa galee abbaa barbaade ajjeesa abbaa barbaade onni godha. Istirateejii hedduu hin beekamne mootummaan biyya sanaa hin beekne baay'ee biyya sana keessatti deemaa jira. Biyyi caccabde gariinsee ISILiin bulti warra raadikaalistoota Islaamaa kana jechuudha maqaa Islaamaatiin deeman kanaan. Aktarri warra lixaa keessa jira, kan warra Chaayinaa keessa jira, kan warra Raashaa keessa jira, ISIL keessa jira. Biyyi amma Siiriyaa jedhamtu akkuma argaa jirru kana addunyaa irratti biyya tiraajedii taatee jirti jechuudha. Maal aangoo jedhama amma Asaadamma aangoorra jira jedha. Aangoorra jira jedha. Biyya garuu diigee dhabamsiise lammuu biyyi sun deebitee kan ijaaramuu hin dandeenyeen inni aangoo isaa qofa akka aangootti yoo laaleef jechuudha. Aangoon koo jiraannaan
Siiriyaa abbaan barbaade habukeessu abbaan barbaade Siiriyaanota fedhe haa ajjeesu jedheeti itti murteesse uummata isaa irratti jechuudha. Look. Waan kana fakkaatutti Itoophiyaatti as deemaa jira. Dirreen lolaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru. Dirree lolaa TPLFif biltsiginnaa gidduu qofa miti. Dirree lolaa waraana bilisummaa Oromootiif biltsiginnaa gidduu qofa miti. Dirree lolaa warra dhiyaatiif warra bahaa Raashiyaa fa'aa Chaayinaa fa'aa Turkii fa'aa wal lolchiisaa jirudha. Kana keessaa salphaatti bahuuf hin jiru. Wanni nama sodaachisu kana caalu guddaan biraa immoo maali yoo jenne amma diraamaa dartii ta'e tokko tokko taphachaa jira mootummaan kun. Fakkeenyaaf maal jedhaa jiru? ISIL Itoophiyaa keessatti mul'ateera maadheensaa jedhaniiti diraamaa tolchuu jalqabaa jiran. Eessatti immoo quba qabu beektu? Oromiyaa. Baalee. Dalloo Mannaa keessatti maadhee yookiin immoo namoota ISIF yookiin ISIL jechuun warra quba hin qabneef warra raadikaalistoota yookiin teerorist jedhamee addunyaa kanarratti irratti duulamaa jiru maqaa amantii islaamaatiin deemanu kan alqaayidaa booda dhalate keessattuu Siiriyaa keessatti kan beekamu ka Yemenitti nama qalee jedhamee waggaa 4-5 dura ibsamee balaaleffatamaa ture sana maadhee akkasii sanatu Itoophiyaa keessatti dhalateera dhufeera Itoophiyaa seeneera jedhanii diraamaa tolchaa jiru warri mootummaarra jiran jechuudha. By the way, diraamaan akkanaa kun yeroo duraatii miti. Mallas Zeenaawis bara lubbuun jiru Baaleetti quba qabuudhaan maadheen alqaayidaa Baalee keessatti argameera jedhee olola tolchuu jalqabee ture. Garuu olola sanaan otoo baay'een deemin ofii isaatii du'e namichi. Cubbuu Oromoo irra kaa'uun kun al tokko tokko yerootti akkasitti harka abbichaa deebi'ee nyaatu qabaachuu danda'a. Ammas mootummaan Abiy Ahmed fakkeenya fakkaataa hordofaa jira. ISIL Itoophiyaa keessatti mul'ateera jedhaniiti maal gochuu barbaadan kanaan yoo jettan qabatamaatonni gabaabaaf ifaa ta'e maalni warra lixaa kan fuula dhowwatan sana deebisanii fuula irraa bitachuudhaaf kun godhamaa jira. Kana dubbiin. Wanti ittiin warra lixaa kana deebifnee harkatti galfannu aangoorraa na buqqisuudhaa warra barbaadu kana warra uummata mormitoota kiyya wajjin dhaabbatee ana asirraa kaasuu barbaadu kana akkamittan deebisee harkatti galfadha kan jedhu sanaaf diraamaa akkanaa tolchuutu barbaachisaara. ISIL argameeras keessatti Al-Shabaab fa'aa dhufeera jechuu danda'u ta'a. Al-Qaayidaan asitti argameera jechuu danda'u ta'a. Kanaaf immoo dirreen nuuf mijataadha jedhanii yaadan eenyu akka ta'e beektu Oromiyaadha. Oromiyaadha. Kunis sababa mataasaa qaba. Amma fakkeenyaaf Somaalee keessa naannoo Somaalee keessatti mul'ate jechuun barbaanne beektu. Yeroo baay'ee hafuura akkasitti dhiyaatu jedhamee warri shakkamu hafuura Al-Shabaab kanatti dhiyaatu jedhamee warri shakkamu Somaalota. Keeniyaa Ugaandaa fakkeenyaa Somaaleen Ameerikaa lammii Ameerikaa ta'e Ugaandaa seenuu hin danda'u. Biyyoota adda addaa seenuu hin danda'u. Maaliif Al-Shabaabitti shakkama waan ta'eef. Seeruma baafatanii dhorku biyyoonni Afrikaa tokko tokko jechuudha. So naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti wanta akkanaa argame maaliif jechuudha dhiisanii Oromiyaa filatan isinitti fakkaata. Kaayyoo qaba. Wanta godhameef qaba. Somaalee rijiniitti argame wanti kun yoo jedhani tokkoffaa uummata naannoo sanaa Mustafeen akka gaariitti qabeefii jira waan ta'eef gama sanaan lolatitti ka'aa waan sana waan achiin nagaan jiru sana jalaa busheessa jechuudha. Tokko kana. Inni Oromiyaatti quba qaban kuni garuu kaayyoo babadhaa 2-3 qaba. Tokko Oromootu daayivarsiidha. Amantii adda addaa qaba ofii isaatiif Oromoon. Waan dhimma amantii irratti salphaatti Oromoo walitti garagalchuu danda'ama. Walitti garagalchanii wal lolchiisuu danda'ama. Wanti jedhu kuni warra nafxanyootaa biratti fudhatama guddaa argateera. Akkasitti amananiiru. Kanaaf Oromiyaa keessatti ISILiin argame yoo jedhame Oromoon amantii adda addaa qaba malee Musliima qofa miti waan ta'eef Musliimnis yaada kana hin fudhatu waan ta'eef Islaamummaan Oromoon hordofu Islaamummaa raadikaalistummaa akkasirraa fagoodha. Islaamummaa nagayaati. Amantii Islaamaatuma dhugaa isuma durii beekamu sana bifa dhugaa ta'een
hordofa uummanni Oromoo malee isa nama gorra'uu waan adda addaa biyya alaa kanarratti arginu teeroristummaa nama badanii balleessuu side attack kun fudhataman qabu Islaama Oromoo keessatti jechuudha. Kana amma balaan jarri fidaa jiran maalinni Oromoo tokko kanaan maqaa baasaa jiran Oromoo amantii Islaamaa hordofu amma maal gochuu deemaa jiru jechuudha. Qaama alaatii wajjiniin attach godhaa jiran jechuudha. Qaama ambaa qaama alagaa wajjiniin associate godhanii Oromoo walitti shakkisiisuu barbaadu. Oromoo isa Islaama isa Kiristiyaana ta'ee fi isa waaqeffataa ta'e isa amantii fedhe hordofu fi Oromoo Musliimaa walitti gaarreeffachiisuu barbaadu. Because eenyinuu aayifiliin hin barbaadu. Akka Musliima tokkotti ani hin barbaadu fakkeenyaaf. Namoonni Musliimaa baay'een jechuu hin danda'a. Oromoon guutuutti illee jechuu hin danda'a. Really. Waan sanatti namni amanu hin jiru nama keenya keessa. Tokko maybe I don't know ilma namaa keessa namni jallatu amantii Islaamaa dhiisii amantii biraa keessas jiraachuu danda'a.